illee seente guutuu asirratti argaa jirtan kana waamee ga'eedha jechuudha. Nama hedduu waa hedduu jedha jechuudha. Kanaaf har'a maal qabadhee si dhufe waan dirqama na fide dhufee jira jechuudha. Gara waan dhufeef osoo isin hin dura waan jedhamu kanneen kana guutuu isinis dhagayettanii jirtan jechuudha. Namoota hedduus cidha keenya arguufis hanga nu goonuufis warroonni arguufis hedduu muddamtanii nu eeguu jirtanii amma kunoo yoo akkam guddate guyyaa takka yookaan guyyaa lama yookaan nuusa guyyaa waan wanti jedhuuti jechuudha. Waan lakkaamuuti guyyootan yookaan torbeen waan lakkaamuuti jechuudha cidha keenya gochuuf. San dura waan dhufeef namootaan hedduu dhufaniitiin cidha godhadhu bageetti cabsitee maashaallah bareeda jedha namni gariin sumayyaa gargaara haadha ilmaanii biyya ormaatiif gattee tabiraa fuutaa maali ishee jira jechuudha. Inshaallah isillee rabboon bira jira waan taatu ilmaanis waan ta'anii rabboon bira jira. Anillee inshaallah amma itti dhaqaa yeroo gabaabaa keessatti cidha geesse sargii itti mureen boonni dhaqaa jechuudha. Namootaan hedduun kijibanii diraamaa nutti dhaquu jiranii sargiin hin jiru maali jettanii eegaa sargillee isiniif gadhiisa. Torbee takkaan tursiisuun booda jechuudha. Kanaafuu sargi godhee viidiyoos waraabnee seerumaan kaameraamaanota 3, 4, 5 warwaannee seerumaan istuudiyoo dubbisnee warra waraabus kaameraa kennalleen ogeeyyiin teennalleen hundaanuu isiniif kan waraabnee gadhiisu jechuudha. Kanaafuu san dura ka dhufeef namootaan hedduu maannan jedhaa turani cidha godhachuuf deemtaa. Ati biizii jirta rakkoorra jirta miidhama guddaarra jirti warri gabbarallee 600 sirraa fuudhee sargi cidhalleef aroozalleef miileen afaa baasuu deemta dirqama si wajjin dhaabbatu qabna si gargaaruu qabna jedhanii namootaan hedduu karaa keessatti na dubbisanii jiran jechuudha. Hedduu naaf galatoomaa isin hundi keessanuu hedduu naaf galatoomaa akka nama na gargaarititti laalaa jechuudha. Wallahi galanni isinitti qata hedduu naaf galatooma. Akkasumas namootaan hedduu akkaawuntii kan kee sargii kana si gargaaruu qabna. Yoo hatta yoo xiqqaate osoo horii si bituu dadhabne osoo waasii gochuu dadhabne yoo xiqqaate qimamii ittoo keessa buullee taatu siif erginaan aan jettanii namni hedduu maqaa keessan dha'u hedduu naaf galatooma. Akkasumas osoo an akkas jedhu lakki annan barbaachisu alhamdulillah ni godha jedha ofii kiyyaan xumuraa hedduu naaf galatooma jedhee keessan osoo deebisuuf hin jiru wanti waan kana asirratti torbee akka himuna godhe osumaan akkasitti homaan an barbaachisu galatoomaa jedhaanii jiru. Maan naan jedhani okay YouTube ni gurgurtaa miti naan jedhani ni gurguraa meeqan gurgurta haaree banee sa'aatiif subscribe guuteetiin reaalas boodii 3 yookaan dirhama 3 gurguraa mallaqa awwala naqanii eegasii immoo barnoota barsiisee hanga isaan baratanii xumuranitti an banee fi maqaa isaaniitiin guutee tarakkabsiisa. Chaanaloonni subscriberin isaanii ol guddatu immoo sanii olitti gatiin isaanii akkas jedhee kanuma himaaf keessa. Kana himaa ayyee tole bareeda. Akkaawuntii asirgi hin bitadha sirraa kamiin kama fedhaa ta'uun bitadha akkaawuntii asirgi ayyee kanaas ni bitatan jedhee waan sila barbaachisu waan hubatuu barbaadu qaban ammarraa akka boodas natti aarre cimanii yoo irratti dalagatan akka irraa argatan yoo irratti hin dalagin waan akka irraa arganne himeefit akkamitti akka namaa kafalu biyyuusii akkamitti akka namaa kafalu ibsee fi akkaawuntii itti argaa jechuudha. Kijibaa yoo ta'an komantii galanna barreessa. Akkasitti hubachiisee ana akkaawuntii itti argu akkuma nama waliin maratee torbee kana keessa anaa cara godhe yeroo namni hedduu itti bitadheetiin birrii akkaawuntii kiyyatti guurikaa iskiriinshuutii asirra laala birrii seenti 170 140 wayi 130 wayi 160 wayi 140 wayi 120 wayi laala guutuu isaanii ka 200 naqellee ni jira. Yoo xiqqaate mallaqa guddaan itti argita. Naamantanii naaman waattanii wallahi isin jedha isin kakadha. Birri isin argitan kana guutuu aan sargii hin godhu itti isin oolchuu ittiin isin godhu galatooma. Anduruu waan bo'u guutuu wacii baasee xumuree jira. Of tuultaa hin qaba jechuuf maallee hin jedhina. Akkasiifillee miti hin qabaafillee osoo ta'e jira waan na dhufe guutuu namni naa bira dhaabbatu nama jiru hedduu naaf galatooma isin jedha. Wallahi isin jedha birri teessan takkitti cidha kee keessattis makuun barbaadu hin kakadha. Keessallee lakkii eeganatti ergan booda YouTube bitadhanii hayyee maqaa keessan erga lakkoofsan keessan argisiin YouTube isinii bana warri mallaqa gurguddaa naqellee immoo akkuma waliigallees ka subscribe gurguddaallee waliigalleetiin sanis
wanta jechuun barbaadan sanis fudhachuu barbaadanis as kenna maqaatti isin jira maali jennaan lakki ani sargiitu bin barbaadu lagachuu ayyutu bisirraa bituu barbaade osoo hin ta'in birriin teetuun jedha si agargaartuuf sargii kee keessa haa'ootuu fi kanaaf si argee obboleetti kan keetii anis obboleessa keetii ittiin of jabaadhu sarginaan jedha. Na jajjabeessuu keessaniif hedduu na gammachiise. Hedduu dasmeedha galatooma wallahi rabbi umurii isin haa dheeressu. Bakka baastanitti rabbi dachaa godhe isin haa kennu. Kanaaf ani birrii teessan ittillee itti naqachuuf hin barbaadu. Hunda keessanuu takka takka maqaa barreessaa nama YouTube bitachuus mallaqa ergus maqaa isaanii barreessaa iskiriptii asirratti argitan. Birriilee seente guutuu asirratti argaa jirtan. Kana amma keessan isin kadheen adiddan wanni tu bira dhufeef ani hin barbaadu isinii deebisa akkaawuntii as kennannaan lakki hin feeri takkaa jirtu ergine niyyaadha hin ta'u jettan ani hin barbaadu abadan kan nama tokko birrii sargi jettanii ergitan kan nama tokkootu yoo yuutuubii bitattan akka walii galatti bitattanii yoo yuutuubiin bitatin reyaala takkitti teessanitti najamu naaf galatooma tuffiif osoo hin ta'in kennaan itti uffatamtu tuffiif osoo hin ta'in waan dura kakadheefi wallahi birrii nama tokkootu hin barbaadu birrii teessan hunda akkaawuntii keessan sinaka akkaawuntii keessan naaf deebisaa naa kennaa keessan kan ittiin argitan ni beekaa maqaan biraatiin argitanii keessan kennaatii warra keessaniif isiniif haateettu wallahi yoo isin diddan takka takkaan yoo isin diddan birrii narratti argitanii yoo fudhatin ol ba'ee ka suuraa keessanis qabu ni jira ka maqaa keessanis qabu ni jira warra keessanis namni isin beeku isin beeku ol ba'ee ebaluuf birrii na ergee akkuma anatti erganitti kadhiirallee dubartii biraatiif ni ergaa sadurballee dhiira biraatiif ni ergee maqaa isin balleessataa dalagaa isin godha kanaafuu akkaawuntiin ergaatiif birrii teessan isin nagaa hedduu naaf galatooma tuffiidhaa jettanii isin akkan arrabsine wallahi tuffii miti hedduu naaf galatooma isin jaaladhaa isin kabaja garuu wallahi birrii teessan hunda keessanuu warroottan yuutuubiin bitattan warroottan yuutuubiin bitatanii sargiif keessan taate wallahi isin raafu sargitti isin naqu birrii sargittillee hin dabalu isirrallee fuudhu reyaala sargittiin tokko birrii teessan narraa fudhadhaa isin jedha akkas hedduu naaf galatooma akkuma argitan hordoftoota daawwattoota keenya isinillee koomentii jalatti. Rabbii guyyaa qiyaamaa itti yoo amantan namni kun mana qaba makiinaa qaba gurguree birrii koo naaf kenna biyya fooyya'aa keessa jira an birrii koon kadhataa jira rabbii sodaadhaa birrii koo naaf fuudhaa na gargaaraan jenneen sheerii qofaan na gargaaraa yoo rabbii sodaattan ustaaz ibsaa hasan naa fidaa yoo rabbii guyyaa rabbii aafiyaa keessa na qabu namni ustaaz ibsaa hasanitti shirnaan goone sababii hattoota sababii warra maallaqa kiyya na nyaate yeroo lama finfinneetti biizaan na jalaa qubate kun yeroo sadaffaa akkamittan biizaa of jalaa quba yeroo sadaffaa jedheen jechuudha sadaffaa dhufe tikkeettiis biizaas nun gubin sadaffaa dhufe amma yaalli kiyya borganama jeegala borganama subii dhakaatee kalacha'u maallaqni kiyya naan galle boleessi koo na bira jira kunoo dheengadda argitanitti miti waca beedhuma asirratti bakka qaba birrii jedhame naa amanan malee naan kennamne kanaaf uummanni Oromoo Kaanadaa jettan yoo rabbiif guyyaa qiyaamaa sodaattan yoo ilmoo qabaattan garuu wanni nama gaddisiisu akkas cabee akkas ijji kiyya gurraachee irriba dhabee guyyaa tokkollee taatu jechuudha sagalee namaaf ta'een jiraan maallaqa kiyya haqa kiyya jechuudha sa'atii kana sa'atii ofii gootii fayyaa qabamee ilmoo koorraa lafatti hafee jiru kana keessa silaa namni birrii koo nyaatamu birrii koo naa kenna rabbii jedhaati fuuldura namaa rabbi nama hin dhaabin siniin jedhaan tureen rabbi rakkisee fuuldura namaa siniin dhaabin ammayyuudha yoo diina kooyyuu taatan rabbii rakkisee fayyaa keessan qabee fuuldura namaa siniin dhaabin wallaahi qabadhaa kana aamin jedha yaa rabbi rakkiftee ummata kana fuuldura namaa hin dhaabin ayyoon du'aa jiraadhe na gargaaraa jedhee gadi baheen dubbadhu bara ofiif gadi bahanii natti kadhatan malee anta kanaa kadhaan jedhan ani nan kadhataa ture maali beektu na gargaaraa jedhee miti kanan kadhataa ture birrii koo naa kennaa jedheen kadhataa ture amma fayyaa kana keessa jiraadhe ummanni Oromoo natti callisuu caala amaariffaan dubbadhu kalaas akkasitti jiraadhe birrii koo ummanni Oromoo naaf huccuu dadhabuun sheernaa godha egaa saba kamittan himadha gaash
Ahmad, salaam alaikum. Hello Mubarak, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Wallahi Mubarak, ati galata Oromoo biraa dhiisiiti uummata Itoophiyaa guutuurraa galata qabdaa beeki. Dhugaa Rabbii jechuudha Oromoon kan sitti callisu miti ati wallahi eenyuufuu nama eenyuun caalu bari ati wal otoo nu keessatti hin dhalanne otoo Amaara keessatti dhalatte silaa Amaarri maqaa keetiin faarsiti siidaa baaftee sii dhabde beeki. Har'a garuu Oromoon galata kee wallaale jechuudha hanga guyyaa har'aa. Oromoo ol fuutee gafuutee kutaan si qoodde har'a kutaan si qooddu kun jechuudha. Wallaahi ati Oromoo miti uummata Itoophiyaa guutuu biratti nama galataa fi kabaja guddaa qabu immoo nama uummata Oromoo kanaaf galata oole. Waan ati uummata Oromootiif hojjetaa oolte nu hundatu beeka sarara gandaa fi kutaa wal qoodnu miti sii kana isa daa'imaa fi durbaa fi dhiiraa fi jaarsaan si bira dhaabbatee si fayyifatu ati nama Oromoon qabu keessaa nama tokko dhugaa dubbachuu yoo ta'e jechuudha. Wallah ilaa markiyya dhiiroo kanaa godhe aasaa kee daddaan kutee obboleessa koo qaalii ani namni naa fayyisu jedhaan jiruudhaan yoo rabbiin sodaattan amadatis haadha qabdaa an nama haadha qabu miti nama abbaa qabu miti si galee nama obboleessa jabaa waan yaalchifatu qabu miti haqa kiyyan gaafataa jira haqqii korraa naa fuudhaadha ammas taanaan na achi barabbaree namichi kaan aadaa jiru kuni na achi barabbaree na saamee